maashaallah har'allee akkuma isin argitan kana meeshaa shaklaa meeshaa oriijinaalii Dubaay fi Turkii irraa galu meeshaa hedduu bareedaa ta'ee fi meeshaa ajaa'iba qabadhee isin dhufeera viidiyoo kanarratti waa hedduu argitanii waa hedduu barattan waan ta'eef akkuma baratame laayik gochuun seenaa hanga xumuraa ilaalaa isin jira hiriyoota keessan sheer godha saabskiraayib gochuun irraanfatina warroonni matinaaf hin taane saabskiraayib gochuun maatinaaf ta'a viidiyoo haalaan namatti toluu fi viidiyoo ajaa'ibaati wanti isin asirraa argattanii fi wanti isin asirraa hubattan waa hedduu waan ta'eef hanga xumuraa ilaaltan malee biraan darbina isin jedha hordoftoota kiyyaa isin fayyada waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafuun jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna isin bira jiraatu jecha akkuma isin argitan harallee paartii taanu fidii kottu jettanii akkuma isin argitan kana kan foon irratti xabbasa yookaan osoo hin kattafin kan irratti xabbasamu akkasuma oovini baay'ee bareedaa ta'ee fi kwalitii ta'e jechuudha innillee darajaa qaba akkasuma darajaan isaa maal yoo jettan lakkoofsaan jechuudha ka gurguramu akkasuma kwalitiin isaallee garagara kana qofa osoo hin taane distii siraamikii jechuudha distii siraamikii baay'ee quality taatee fi safety ofii guutuu qabdu jechuudha distin ceramic ta'e qofaa fi miti safety guutuu kan qabu akkasuma kan saambusaadhaan qirximaawucaa saambusaa jechuudha haaluma salphaadhaan namni kamuu kan saambusaa hojjechuu hin dandeenye isa kanaan hojjechuu danda'a shuukaa maankaa jechuudha shuukaa maankaa safety jechuudha billaa waa hunda ofirratti qabu kana jechuudha akkuma isin argitan kana shuukaa maankaan kuni waa hundaayyuu ofirraa qaba jechuudha akkasuma boolarii bishaanii jechuudha boolariin bishaanii kan gaafa kaanis ni ga'isanillee adda jechuudha namoonni hedduu paartii taanu gadi dhiisi jettanii paartii taanullee kinoo qabadhee isin dhufee jira akkasuma billaa jaarmanii jechuudha yookaan seetii jaarmanii mafaaqa ofirraa qaba maqasii daboqoloo ofirraa qaba albee ofirraa guutuu ofirraa qaba seenxii kan daaboo ta'u kan keekii ta'u ofirraa qaba akkasuma kan shaamaa jechuudha jalatti shaamaa lama qaba kan lammaffaallee shaamaa lama qaba ka sadaffaattu shaamaa tokko qofa qaba haaluma salphaadhaan wajjin pirogiraamii hojjanne osoo hin qorrin haaluma salphaadhaan hanga keessummaan keenya dhuftu nu jalaa hin qorru jechuudha yeroo iidaallee haa ta'u pirogiraama hundarrattu akkasuma saanii shaklaa kuni ka warqaama kanaan illee jira xibabiin illee jira inni kun firee sadii isaatti walirra gurgurama jechuudha diizaayina hedduun jira jechuudha akkasuma ka saamusaa haa ta'u keekii haa ta'u akkasuma kooksii haa ta'u inni biraan mallee wantootuma isin barbaadaniif doonaatii ta'e waan garagaraatiif firee sadii isaatti walirra gurgurama saarbisii warqaamaa jechuudha firee sadii isaatti walirra gurgurama saarbisii warqaamaa kun saarbisii kwaalitii fi darajaa qabdu jechuudha oriijinaalii tan haqanne jechuudha inni kun firee sadii isaatti walirra gurgurama saayiziin durattii fi saayiziin kunillee saayizii osoo hin taane diizaayiniin isaa jechuudha diizaayiniin durattii fi diizaayiniin kunillee garagara jechuudha diizaayinii sadii isinitti mul'isaara kunni sadiinuu diizaayinii garagaraati diizaayinii kophaati jechuudha inni kunniin hundus firee sadii isaatti walirra gurgurama kwaalitiidha ka gatiin qannasullee ni jira inni kunniin garuu kwaalitiidha sininjaa hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana meeshaa asirra argattan kana meeshaa oriijinaalii fi meeshaa kwalitii kanneen jechuudha namoonni hajamtan keessan na dubbistanii jettanii yookaan asirra gootanii keessa yoo na ergitanii gamanumaan isin bituu danda'a jechuudha meeshaa akkasiin argatanii kanneen meeshaalee baay'ee bareeduu fi meeshaa oriijinaalii kanneen jechuudha akkasuma ittaansee rakabootiidha rakabootiin kun rakabootii suudiiti kan Dubaay illee hin jira an akka fakkeenyaatti isin afidu malee isin kanneen keessaa ka barbaadanii fi kasanitti tole filachuu ni dandeettan isin jedha rakabootota keessa rakabootii nan jaaladhu rakabootii kana rakabootii haalaan jaaladhu fi rakabootii hedduu natti tolu diizaayina isaa ta'e akkasuma kwaalitiin isaallee taansee kan ruuzaati jechuudha ruuzna osoo jalaa hin qorrin akkasuma qulqullinaan eegame jechuudha itti kaddaname sa'aatii dheeraa nuuf turu jechuudha qulqullinaan jechuudha boota pirogiraamii illee haa ta'u wantoota gara qophii garaagaraallee qabaatan jechuudha qulqullinaan nu eeggachuu danda'u kan ruuzaati jechuudha inni kun guddaa jira xiqqaa jira jiddu galeessa jira akkana fakkaate sinin jedha ittaansii ammallee soofaa jechuudha soofaa kan nama sadi teessisu kan nama lama teessisuu fi kan nam tokko teessisu teebilii isaatii fi haalaan kwaalitii kan ta'e inni biraallee kan bunaa wajjin kan isiniif qophaa'u kanallee ajjechuu ni dandeettanii ittaansii inni kunillee soofaa haalaan bareeduu fi maashaallah ta'e jechuudha diizaayina kanaan illee barbaadanii ajjechuu ni dandeettanii sinin jaa hordoftoota kiyya soofaawwan akkana babbareeduu fi algaallee jechuudha diizaayina ofii keessanii barbaadanii yoo narratti ergatan haala isin argitan kanaaf haala bareedaa ta'ee fi qulqullina qabuuni ogeessa keenna ogeessa baay'ee bareedaa ta'een isiniif dalaina jechuudha algaa qofallee osoo hin taane kitchen kaabineetii irraa akkasuma majlisa irraa soofaa irraa meeshaa haalaan kwaalitii ta'ee fi meeshaa
maashaallah ta'e jechuudha nu biratti ni argatanii TV standii maal kana qofaa miti majlisa haalaan quality ta'ee fi majlisa hedduu bareeduu fi qulqullina sirrii qabu jechuudha VIP akkasuma yuneemii fireemii boondidii jechuudha boondidii abbaa 30 abbaa 20 abbaa 40 maashaallah ta'e jechuudha dagaafi qofaanillee yoo ta'e digaafi qofaanillee yoo ta'e ofii keenyaa isiniif dalagnaa isin jenna meeshaan keenyaa kan yeroo kamuu ittiin boonnuu fi akkasuma afaan guuttanne jechuudha difratiidhaan dubbachuu dandeenyu meeshaa quality fi meeshaa qulqullina sirriitti qabu wanta isiniif dhiyeessinuuf jechuudha yeroo kamuu ni dubbanna warroonni dalaksifatanii nurraan argitanii nuuf dubbachuu ni dandeettanii warroota kaawwaniif ammoo inni kun wal amansiisuudhaaf osoo hin taane haqa jiru irratti hundoofne jechuudha yeroo kamuu wanta qulqullina qabu waan gaarii hojjettanii afaan keessaniif illee daffartanii dubbattanii homaayyuu miti yookaan ammoo daffaranii dubbachuun homaa xiqqoo nama saalfachiisa jechuudha majlisa akkana babbareedu kanneen majlisa yuneemii kanneen yoo majlisa yuneemii isinitti ulfaate majlisoota biraallee ni jira jechuudha boondidii maal kanneen akkasuma maggaarajaa maachii isaatii fi minxaafii illee jechuudha maggaarajaa akkaataa isin barbaadanii fi minxaafii yookiin afata isaa jechuudha akkasuma firaashii afaa jechuudha warroonni majlisa dalaksifachuu hin dandeenye firaashii afaa diizaayinii isin barbaadanii fi karaarii isin barbaadanii jechuudha firaashiin afaa kun firaashii maashaallah hedduu babbareedu fi firaashii baay'ee namatti tolu jechuudha akkuma argitan kana maggaarajaa isaa wajjin minxaafii isaa wajjin sufraa isaatii fi zubaalaa fi akkasuma kan sooftii rakaabotii wajjin meeshaa guutuullee walirratti yoo barbaadanii warroonni biyya alaa jirtanillee carqii qofa dalagnee isiniif ni erginaa jechuudha akkasuma makaddaallee irratti galchitanii makaddaa majlisaa kana haalaan bareedaa maashaallah hedduu namatti tola meeshaa hunda isaa akkasiin argitan kana maach goonee isiniif dalagnaa jechuudha warroonni ammoo firaashii ispoonjii isaa fudhachuu hin dandeenye carqii qofallee dalagdanii nama gara keessan dhufutti yoo jiraate gara biyya alaallee isin erguu hin dandeenyaa jechuudha akkasuma diizaayiniin amma isiniif gadhiise kun yoo isiniif hin taane diizaayinii ofii keessanii barbaadanii fi karaarii barbaadan irratti erguu ni dandeettan isinin jedha as keessallee yoo filattanii maashaallah meeshaa hedduu quality fi meeshaa maashaallah ta'e jechuudha kana qofa osoo hin taane teebilii nyaataa jechuudha karaarii barbaadanii fi diizaayinii barbaadaniin isiniif dalagnaa jechuudha ogeessa kennaan ogeessa hedduu cimaa ta'ee fi maashaallah ta'e jechuudha sirri qulqullina gahaa qabuu fi derejiitti gurguddaa hojjetuun isiniif akkanatti isinii qopheessina isinin jenna soofaalleen akka isin argitan kana soofaa baay'ee babbareedaa ta'e yoo barbaadan soofaa boondiidhaan yoo barbaadan ispoonjiidhaan akkuma darajaa keessaniitii fi yookiin humni keessan isin dandeetteen isiniif qopheessina jechuudha oomishne isin baasuu ni dandeenya lakkoofsa bilbilaa kee as gubbaa kaa'u kanaan yeroo kamuu yoo dawwaltan na argattan isinin jira keessattuu waasappii fi teelegiraamii yoo fayyadamtan gamanumaan na argachuu ni dandeettan keessattuu galgala osoo dawwaltanii carraa qabdanii jechuudha maaliif guyyaa wanta hojiirra ooluuf jechuudha diizaayinii kanaan alaallee yoo qabaattan keessan na ergaa isinin jira eessa jiraatta ka jettanii fi nuka itti dalaynu Adaamaa fi Shashamannedha garuu magaalaa hundaa ni geessina naannoo Oromiyaa ta'e hunda ni naannofnaa isinin jaa hordoftoota kiyyaa waan gammana dhageeffateef na galatooma viidiyoo kee kana subscribe like share gochuun irraa irfatina hiriyoota keessan share godhaan nagaatti turte